warreen gartee shaneetu irratti itti ergee ajjeesee warreen ja'antu jira warreen olola adda addaa baadhatanii uummata kana duddaa garaa walitti godhuudhaaf hammeenya Oromoo jidduutti shiraxatuudhaaf namoonni tokko tokko feesbuuka gubbaa ba'anii yaada hamaa yaada fokkisaa dubbataa jiran hedduutu jira. Kanarraa hawaasni nama hedduutu si dhaggeeffataa jira. Ati amma nama yeroodhaaf qaaman bakka sanitti argamu. Si malaakuu fi mucaan amma mana mucaa du'e wajjin mee biraa ka'ee wajjin nama mana sanitti argamaa jiru. Mee haalli biyya san ture maal ture mee maal fakkaata dhugaan jirtu mee maal? Jalqaba galgala hogguu za'aa shanii fi cinaa caalaa gurtumee dhufe bikka nuti taa'inye jimaa qama'u jirru. Gizeenni dhufu niin dubbisee biraa ol seeneetiin mana keessa taa'e inni mucaa du'e kana cinaa kursii walii aanturra ta'an. Boo caalaa gurtumee har'a maaltu za'aa tana isitee isisaa hanjeen. Wanti na teessu har'a isinuma biratti hin qama'uu fedhaa je. Akkasitti dhufee hoodha jimaas bitadhaa jee anarra raantii dhibba darbe. Saboo caalaan har'a maaliif raantii dhibba narra darba je'eetiin fuudhee jimaan bitannee anaa fi mucaa baalee tokko adda fudhannee teenyee qamaana. Ammas bee deemee za'aa torbaa cinatti deemee telefoonatti bilbile ijoollee tana Mahammadii fi leencoo nama jaamutti leencoo abbaa mana kanaa mucaa xiqqaa tokko. Itti bilbile gizeetti bilbilu akka ijoolleen jimaa hiikkattee teessu dhiiftee haatee baate. Jalaan gabbee kirma qalbiin na dhaabbattee gizeen jala gabba'u taaskii bilbilanii taaskiin dhuftee aboo eessa yaataniin jeen. Bar mana caalaati qaba'u yaana caalaan nu yaamedhaan jaan. Aboo caalaan eegaysi jaame dhiyootani caalaa jettaniituma ol jaatani. Waan beeyneen jeen aboo mana caalaa yaana har tokko yaanuu jaan. Akkasi kutan gizee mana caalaa dhayne caalaan alan nu eegu jiraa jan gizee alan nu eegu itti dhayne ichiinu fuudhee boo namaan na yaame qoottaa jee bikka tana nu geeyse jan gizee bikka amma dhaqanii gartee dura jalqaba dhaqan uteela bikka mana farshooti sindoo isa obboleeysa fi achi gizee dhaqam caalaan ussaanaanii fi ijoolleen Oromoo nama lama hokkana achi ture lameen tun tokko makiinaa fudhatee kutee tokkolleen bahee kutee ijoollee tana lamaanii fi caalaa fi ussaanaa bichaa walee hafe jechuudha. Maamush kajaaniin nama ussaanaa ka ergesan ka. Akkasin mana sanirraa gizee turanii gabbaanu booga taaskiin galayaanaa nuti jannaan mucaan leencoo waan naan jee taaskii jaana boo nuti bikkatan jibbeetiin jira gizee nan juu. Anaa isin galchaa taaskiin iyyaatanii jee anaa fi maamman nu dhoorkee je achirraa makiinaa namicha ussaanaa ka ijoollee biteenye gartee lafa jala godheef kana makiinaa saa seenanii gizee karaa irra xiqqoo gayyaanu. Anaa zakka ulaa baneetuma caalaa gurtumee anaa dhawee makiina ijoolleen xixiqqoo irra humna qabaa dhawee makiinaa ulaa banee na darbee je jilbasaa kana yoo argarte kofoodii fi jilbi kana keessaa fuudhamee jira mucaan ammallee ciisu jira. Haanis Mahammadii sichumaan fuudhanii gad darbanii waa takka irraa quban qabu je mucaa san akka namni naman goone boo bikka 19 namni akkam nama jira. Obboleessa fi afaan Oromoo dubbatu kaa asitti teessee hojii nyaatu xilaataa miti bara mucaan ta'e obboleessa. Saboli kijimna Oromummaan namu cufti Oromoo irraa dhalate maali kijimni akkana Facebook irra ol baanii waan hin taane naasoyna caalaa gurtumee ijoolleen nu biraa fuudhee deemen ammallee kadhawee lafa darbee gurraachi nu himaa jira maaliif kijibaasoyna gurraachi warra biyyaa ummanni keessa maali namni kana badaa ableen akkamin nama bira ta'anii mormaa fi garaa asirratti fixanii boo bikka ija keessaa baasanii barboo ablee. Nama kanan deeggeessanii booqa uwwata kammaa irraan hobbaafne uummanni keessan uummata akkamii je gurraachisan lammiin Aljeeriyaatii fi lammii biyya tanaati. Qawwee takka ammaa irraan hobbaafne nama. Boo waa mucaan sanitti du'e yoon siima obboleessa kiyya. Waa Facebook irrattis baanee naasoynu. Beeyta waan Facebookni kun waan namni uume beeyta lubbuun tun garuu waan rabbiin uume hin kijibnu lubbuun. Caalaa gurtumee yoo har'a mucaa kanaa mee adeeroo gaafii si qaba mee yaada tokko si gaafii takkan si gaafachuu barbaade mee hariirooni mee nam tokko waa malee manni aaruu jette Oromoon yoo ibiddarra waa jiraate malee mee hariiroon Mahammad Sayyid rabbitti araaramu isaa fi caalaa artistii caalaa waliin qaban maali sababiin gara ajjeechatti isaan fidee maali mee kana mee adda baasi. Wanti gara lubbuutti isaan fide namichi ussaanaa guyyaa caalaa gurtumeetii fi ijoollee mucaa ajjeefte tana namichi ussaanaa mana jaamee guyyaa 8 maallaqa kennee fi
afeere waa hunda godhee fi caalaa gurtumee asin deebi'an hojii qabee ammallee deemee maallaqa akkana kiishaa qabe waan sun dhooyi sobbare abbaan fedhee hun sodaadduan maallaqa akkana kiisha guuttatee deema nama dhibba baasee naa kannee hodhaatti qamaa jee nama biraallee ka dhibba afuroos jaaraatti bitadhu jee kanneefi jira caalaa gurtumee arraan tana oromoof wallisaa oromoo beekamaa ta'e arra gise ilmoo silaa gartee obboleeyyan isaatti xiqqaa kaneef jala fuudhee bikkan taane geessee harka sila alagaati yoo du'e barra alagaan nu jeeseenis abbartabeeta garuu namni ati ifii ol ya'itu gije waan ifii gadii dalagu kanaafuu dharan dalaynu warra facebook warraatiin warra oromoo nu laaltullee waan hin taane naasoyna caalaa gurtumee yoon ajjeesin maaliif dhabam Okay. Me gaafii tokko Oromoon South Africa keessa Oromoota hedduutu jira Oromoota kumaatamaatu jira kallattiidhaan caalaa gurtumeedhaa akka ajjeesu maamush qaallichi jettan maaliif gara Maammad erge Maammad kun gaheen isaa maali miidhaan Maammad isaanirraan gahee maali maali ajjeecha Maammad qofa irratti raawwatu Maammad kanaani mucaan kun namicha usaanaa saniin amata lama cufa dura waliin dalaguu turan buucee ji buucee nama ja buucee amma buucee ni beeyta dhagee maqaa isaa dhagee dalagaati ya fudhatanii jara kanarraa ajjeesii jee Maammad kanaan aboo obboleeyyan kiyya oromootiin an ajjeesaa jeetii tora guyyaa lama dura hudhe namicha usaanaa kana mana nyaataa keessa qabe obboleeyyan kiyyaan si jecha ajjeesaa bade hatticha jeeni hudhe waan sanirraa ka'e mucaan kun nun dhiisuu jaaniiti jollumatti ibidda harkuma keenyaan ibidda qabatan jechuun warri usaanaa ifii duuba ta'anii maallaqa baasanii maallaqaa jecha caalaa gurtumee dhibee feezalii fi haalin namni jaamu bar Maammad gurgurate beektaa makiinaallee guyyaa lama dura bitee fi mucaa haalin jaamu makiinaa haree maamultan mucaa kana ministeera nu jalaa baasa nu jeesa kun dafee duuqa kun guyyaa kana malee mana kana bayan dem mana kiyya qamaana fidi gootu jeeni barboo waan hin taane bara deero barboo namni kun beeyta akka malee gide du'e si aarsa beeyta boobar qawween sirraa obbaasanii si bira deemu dhiirum baabaraaf leen bira taa'anii kan boobar fiidiyoo fi bar akka isaan itti ajjeesan gurraachi bar gide amma kalee hordii keessa mana boolisaa keessa agarsiisan lamlaal nama diidama kana dhaabaniiti nama diidama keessa kun lambara saddeetii fi lambara haddura dha'e lambara saddeet jeffeesal nama jaamu duyda duuba morma kanarra laala siin itti fixee ableen gara kokkee kana dhufte kana dhufa muranii barboo nama jeesuun bar waa nu haarayaami beektaa namni numa du'a South Africa. Eenyu warreen caalaa wajji waan kana keessa harka qaban eenyu faadha? Gizee inni duu feezalii fi Khaalid nama jaamu. Ijoolluma Oromooti ijoolleen tunis. Oromoodhee tokko ijoollee jimmaati mucaa kana wajjin saahiba lubbuu nama biyya takkaati feezal kajaan kun. Khaalid ammoo ijoollee abbaa arisit dhalattee garuu ijoolleedha maallaqaan bitanii waan kana qopheessanii lafa jiranii. Wanti kun waan lafa jala tolfamee mucaa kanaaf qophaa'ee akkana fuudha akkana fida akkana goonaa caalaa gurtumeetu dhibba guutu quba qaba jechuudha. Waan irraa achi qabnu miti adeero yoo bar du'a nuti hundirraa ollaa irraan olluu beeku. Du'ani duuna garuu akka malee namni nama ajjeesu akka sareetiin lukkuunuu bar saree yoo abbaa jala deemtuuf dhabanii dhageenye. Yoo ati farda warri dikeen darbate alagaan dhagaanii jaan yoo ati dikeen na darbatte alagaan dhaganarra darbe garuu alagaa barra Oromoon bitamuu this time yeroo arra Oromoon ilmoon xiqqoonuu barte tokkummaa jettee harka ol qabdu tana namni gurguddaan kun nama wallisaa beekamaa Oromoo gaafan ilmoo Oromoo kana dirree irratti karaa isfaaltii irratti itti taphatanii arbo habashaa dhufee bara cherchii dura huccuurra keessa dhiiga isaa kana rigatanii baraaf leen ari'anii cherchi deebisanii intala dhalaatiitti dhufe habashaa isaa lubbuun keessa jirtu maaliin si gargaare jettanii mucachoota nama dhaqee jibbit dubbisee jira shoobba qabdi harkarra naakata bii laal afaan Amaaraati yaa wayi sila afaan Oromoo beekee irra jettee intalti san jibbin namni nuti gisa dhaydee gaafata. Ha intalti dhalaa harkarrattis kadabdee fi ifiifillee kadabattee fiddee nama Oromoo kennitarraa fuudhanii jiran evidensi garuu wayi sila afaanuma Oromoo beekee waan mucaan san keessa jiru. Deebi'aniiti akka lubbuun keessaa baatee bara akka raqaati deebi shirjaanii makiinaa akka raqaati dhidhiitanii barboo namni waa raqaa meeqa nama du'e tokko beektaa lafatti hin dhiitanii nama hin beekne nama afaan kee dubbatu dhiisi. Wallaahi yoo Oromoo dhuguma ta'e addu taate yoo mucaan kun du'e gatta
Yoo isin arra dhiigamtaa kana Oromoon asirra waan hin taane haasoyte rabbiin inni baata rabbiin isa uume ni baata garuu feesbuuka kanarratti bagajjeessa warri ijoollee jira garuu teetumarraa argatte yin tasaarraa harkatu garuu galatooma garuu xiqqaa fi guddaan illee.